Hello, ashamaa nagaa keessan akkam jirtu? Ooltanii bultanii isin jechuun barbaada. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan chaanaliin kun waa'ee fayyaa yeroo ulfaa akkasumas fayyaa daa'immanii, soorata daa'immanii, guddisa daa'immanii barsiisa. Sabiskiraayib gochuun maatii ta'a jechuun barbaada. Mee har'a immoo qabxiilee lamaan tokko irrattan waan jiru kaasaa. Qabxiin jalqabaan mallattoolee ciniinsuun akka jalqabuuf jedhu agarsiisan maal fa'ii kan jedhudha. Yeroo ulfaa keessatti yeroo ciniinsuun jalqabuu fedhu yookaan da'umsi jalqabuu fedhu mallattoo akkamiitu mul'ata osoo ciniinsuun hin jalqabiin dura torban dhumaa jechuudha. Garbiraan ciniinsuun giddugaleessaan sa'a meeqa namarra turuu danda'a? Haadha tokkorra sa'a meeqa turuu danda'a kan jedhudha. Mee akka armaan gaditti waliin haa ilaallu. Akkuma kanaan dura kaasee ulfi tokko yeroon ga'eera da'umsaaf kan jedhamu ulfi sun torban 37 yoo darbedha. Haa ta'u malee 42 darbuu hin qabu. Giddugaleessaan dhalli namaa turtiin ulfaa guyyaa 280 jedhee tilmaamama. Torban 40 jechuudha. Haa ta'u malee 37 dabarraan hanga 42tti term yookaan yeroon ga'eera jedhamee tilmaamama. Yeroon ulfaa akkuma xumuraa jala ga'aa deemu mallattooleen ciniinsuu eeguun kanuma beekamudha. Haadholiin akkuma yeroon ulfaa xumuraa deemu yookaan dhumaa deemu mallattoo ciniinsuu eeguu jalqabu guyyaa salkanis. Mallattoolee adda addaa mallattoolee xixiqqoo ulfa wajjin waliin qabanne ciniinsuu wajjin kan waliin qabanne illee yeroo akka tasaa ofirratti argan wanti kun mallattoo ciniinsuudha moo miti kan jedhu shakkuu eegalu yookaan ofirratti eeguu jalqabu jechuudha. Mee mallattoolee yeroo ciniinsuu dhiyaatan mul'atan kanneen gurguddoo ta'an akka armaan gaditti waliin haa ilaallu. Yeroo ciniinsuun ga'uuf jedhu torban dhumaa mallattoo akkamiitu mul'ata? Mee akka armaan gaditti waliin haa ilaallu. Kan jalqabaa daa'imni garaa keessaa yookaan gadameessa keessa gadi siquun garaan gara olii duwwaa ta'u yookaan laayitaniin jedhaman kuni garaan haadhaa garri olii duwwaa ta'ee daa'imni mataasaa gadi siqa jechuudha. Kun ciniinsuuf qophaa'uu agarsiisa. Kanaaf garaan haadhaa gara olii xiqqoo duwwaa ta'a. Daa'imni gadi siqa jechuudha gara da'umsaaf qophaa'utti. Garbiraan ammaa fincaa'uu fedhuu yookaan ammaa mallattoon akka fincaa'uu barbaadan isaan irratti mul'achuu. Kun egaa sababni isaa yeroo daa'imni gadi siqu bilaadar yookaan baattuu fincaanii afuuffee fincaanii irratti pireesharii uumaa dhiibbaa uumaa. Kun immoo akka baattuun fincaanii hedduun kuusne taasisuudhaan amma akka isaan fincaa'uu barbaadan yookaan mallattoon fincaa'uu akka dhufu taasisa jechuudha. Garbiraan wanta akka garaa ciniinnaa fi dugda muraa hammaachuu Braxton Hicks contraction jedhaman kuni ciniinsuufis ciniinsuu miti xiqqoomaa diskomfortii ta'e waan akka ciniinsuu ta'e waan akka garaa ciniinaa darbee kan mul'atu mallattoon akkasii ni dhufa jechuudha. Akkasumas buusaaleen qaama baay'inaan kan ajajamanii fi kan lallaafan kan akka garaa sosocho'an ta'u jechuudha. Akkasumas immoo dhukkubbii fi nyaataa qaama keessatti namatti dhaga'amu. Kun egaa sababa hormooniin rilaaksiin jedhamu akka qaamni haadha sanaa da'umsaaf ciniinsuuf qophaa'u. Keessumaa kan naannoo gadameessaa yookaan pelvic bone kan jedhamu akka daa'ima dabarsuuf qophaa'utti akka ta'uuf qaamni haadha sanaa hormoon rilaaksiin jedhamu oomisha. Hormooniin kun immoo dhukkubbii diskomfortii adda addaa namatti dhageessa. Akkasumas luuzer joint yookaan buusaan qaamaa salphaatti asiifachii ajajamu yookaan flexible ta'uu akka danda'u taasisa jechuudha. Garbiraan humnii fi fedhiin hojiif qaban dabaluu. Nesting instinct jedhaman kuni gara dhumaa mooraalii hin jirre tokko fudhatu yookaan argatu fedhii waa hojjechuu fedhii waa qopheessuu hin dabala. Girgiddaa manaa yookaan uffata adda addaa miicuu jalqabuu waa hojjechuu jalqabu jechuudha. Fedhii fi humni isaan hojiif qaban ni dabala gara dhumaa. Kun sababni isaan beekamu haa ta'u malee da'umsaaf sababa qophaa'aa jiraniif ta'uu danda'a jedhamee yaadama. Fedhiin hojii dura hin qabne humna dura hin jirretti yeroo ciniinsuun ga'uuf jedhu dhufa jechuudha. Kun nesting instinct jedhamuun beekama. Garbiraan dhangala'aan furdaan xiqqoo dhiiga makatee mul'achuu bileedii shoo kan jedhamu jechuudha. Dhangala'aan furdaan akka furrii fakkaatu kan xiqqoo dhiiga makatee darbee mul'achuu eegala.
Akkasumas immoo tariitii haadholii tokko tokko biratti bishaan gubbee osoo ciniinsuun hin ga'iin dursee dhangala'uu danda'a. Haa ta'u malee yeroo hedduu erga ciniinsuun jalqabeeti kan dhangala'u. Haa ta'u malee tokko tokko biratti dursee dhangala'ee erga dursee dhangala'ee immoo ciniinsuun sa'a muraasa keessatti ni dhufa jechuudha. Kun egaa mallattoo akka ciniinsuun dhufuuf jedhu agarsiisan isaan gurguddoo kanneen ta'anidha. Mallattoon kunneen haadha hundarratti mul'achuu dhiisuu danda'u. Tokko irratti tokkoon mul'ata, tokko irratti immoo gar biraan mul'ata. Mee turtii ciniinsuu jalqabarraa hanga obbaatiin yookaan pilaasentaan bahutti hagami? Ciniinsuun jalqabee daa'imni sun ba'ee hangas obbaatiin yookaan pilaasentaan gadameessaa bahutti hagam tura kan jedhu yoo ilaalle da'umsa jalqabaa irratti hanga sa'a 28 turuu danda'a. Da'umsa lammaffaa fi sa'a irratti immoo hanga sa'a 20 turuu danda'a. Turtiin ciniinsuun sa'a kanaan ol taanaan ciniinsuun sun haadha sanarra tureera rakkoo adda addaa fiduu danda'a waan ta'eef hordoffii barbaachisa jechuudha sirriitti. Yookaan intervenshinii barbaachisa. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatooma. Gaaffii fi yaada qabaannaan koomentii jala naa kaa'aa. Turtii gaarii.